Radio Afurabiyati. Radioon Afurabiyaa karaa marsaa intarneetaa sayfanabal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afurabiyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun Radio Afurabiyaati. Kun waajjira gulaalaa gaazexoota sayfanabal qophaa'ee ka isiniif dhiyaatu reediyoo Afurabiyyaati. Bultiin nagaa nageenyi sanbadhaadha akkam ooltan akkam jirtu dhageeffatoota keenya. Maayaan nagaa maatiin nagaa xiqqaan nagaa guddaan nagaa nageenyi sanbadhaadha yooyyaa. Kun raadiyoo Afurabiyyaati. Daa'imtuun biyyaa maali? Radio Afurabiyyaa Las Vegas irraa. Inni baranaa adda. Bakka hedduutti ayyaanni kun jabinaaf tokkummaa irratti xiyyeeffate. Bakka kaanitti immoo Oromoo fi mootummoota wal barsiisuuf mareen kabajame. Haaluma kanaan hawaasni Oromoo biyya Neezerlaand magaalaa Amsterdam jiraatu guyyaa yaadannoo gootota Oromoo maree mootummaa Neezerlaand waliin godheen dabarse. Ayyaanni inni Las Vegas garuu adda. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas keessa jiraatu guyyaa gootota Oromoo sirna ho'aadhaan kabajateera. Qopheessaan raadiyoo Afurabiyyaa sirna kanarratti argame gabaasa qopheesse ergeera. Hawaasni Oromoo naannoo Las Vegas jaalala gaazexaa sayfanabaliif qabu mul'isuudhaaf qopheessaa gaazexaa kanaa akka inni ayyaana kana irratti haasawaa godhu afeerraan dhiyeesseeraaf. Gulaalaan gaazexaa sayfanabal haasawaa godheen misiraachoo haaraaf yaadannoo gootota Oromoo akka ta'utu tamsaasa calqabuu raadiyoo Afurabiyyaa yeroo jalqabaaf dhiyeessuudhaan uummata biraas simannaa argateera. Haasawaan qopheessaa raadiyoo Afurabiyyaa kana fakkaata. Galatoma undumaa duraa bagaa ayyaana gootota keenyaa kan bara 2012 ittiin nu ga'een jedha. Gaazexeessaa miidiyaa sayfanabal akka nama miidiyaa tokkootti guyyaan goototaa kan irratti akkan haasa'u haasaa gabaabaas akkan godhu waan hawaasi keenya carraan alaateef koree qindeessituu hawaasa kanaa guddaan galateeffadha. Wantan haasa'uu barbaadu waan gabaabaadha. Jalqaba irratti guyyaan goototaa maaliif isa jedhu irratti qabxiilee gaggabaaboo shan ergan dubbadhee booda qabsoo bilisummaa keessatti ga'een miidiyaa maal akka ta'e gabaabsee ibsuu yaala. Dhumarrattis kabajan gootota keenyaaf qabu surprise tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira. Obsaan na caqasa. Yaadannoon guyyaa goototaa maaliif barbaachise gaaffii jedhu sababa gurguddaa shan lafa kaa'uun hin danda'ama. Tokkoffaa guyyaan kun aadaa eenyummaaf kabaja ilmaan namummaa ilmaan Oromoo sirna koloneeffataa Itoophiyaa haalaan miidhame iddoo isaatti deebisuuf jecha aarsaa goototni Oromoo kaffalan nu yaadachiisa. Lammaffaa guyyaan yaadannoo kun walitti dhufeenya aarsaa jannummaa sabboonummaa fi Oromummaa gidduu jiran akka nuun hubannu nu gargaara. Sadaffaan guyyaan kun qabsoo gootonni Oromoo aarsaatti kaffalan itti fufuun dirqama seenaa. Shanaffaa guyyaan goototaa kun qabsoo bilisummaa Oromoo kun aarsaa jabaa kan gaafatu ta'uusaaf kanneen bilisummaa keenyaaf lubbuu isaanii aarsaa gochuudhaan qabsoo ilmaan Oromoo keessatti fakkeenya gaarii ta'an seenaan Oromoo keessatti bakka boonsaa qabaachuu isaanii nu yaadachiisa. Saba koloneeffatame
kan mirgisaas dhiitamee fi kan sabummaan isaa dagatame dammaqsuu, barsiisuu, kurfeessuuf qabsootti hiriirsuun gara kuteenya jannummaaf aarsaa gaafata. Bilisummaa yookiin du'a jedhanii rakkinaaf gidiraatti dhufuu danda'u hundumaa danda'uudhaan aarsaa boonsaa kaffaluun gootota baay'ee qabna. Ammaan tanallee diinaa waliin karaa garaagaraa wallaansoo qabaa kan jiran Oromoota hedduu jira. Bosona Oromoo keessatti qabsoo Oromoof jecha kan dhiiga isaanii dhangalaasan, kan lubbuu isaanii aarsaa godhan goototi Oromoo seenaa yoomillee hin dagatu. Ammallee bosona Oromiyaa keessatti qabsoo hadhooftuu kararra jiran jiru. Yeroodhaa gara yerootti sodaa tokko malee hiriira nagaa garaagaraatiin miidhaa mootummaa wayyaanee saba keenya irraatiin ga'u jiru kan morman barattooti Oromoo seenaa saba isaanii dhokote ture as baasanii kan nu barsiisan beektonni Oromoo hundumtuu galata qabu. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti karaa garaagaraa beekumsa isaanii, ogummaa isaanii, yeroo isaanii, qabeenya isaanii kan gumaachan akkasuma galata guddaa qabu. Karaa gara biraan immoo kaayyoo dagatanii kan buddeenaa bulan, karaa isaanii irra garaa isaanii kan caalchifatan, qabsoo aarsaan guddaan kun itti ba'e kan dagatan gaaf tokko seenaan isaan gaafata. Galfata seenaa itti kenname dagatanii diinaa waliin hiriiruudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gufuu ta'uudhaan hojii fokkisaa akkasii irratti akka deebi'an arralleetti himna. Uummati keenya goototi isaanii dhugaa eenyufa akka ta'an, daandii gara bilisummaatti isaan geessaniis isaan kam akka ta'an, eenyu karaa isa sirrii irra jiru, eenyummoo garaaf akka bulu beeksisuun keessattuu akkootti ga'een miidiyaa guddaadha. Jaarraa 21ffaan jaarraa odeeffannoo. Odeeffannoon humna. Sabni odeeffannoo qabu humna qaba. Odeeffannoon beekuma. Sabni odeeffannoo qabu beekaadha. Beekees mirgasaa falmata. Qabsoo odeeffannoo sirrii ta'een hutubamee gaggeeffame ni milkaa. Sabquunnamtiin humna isaa ta'ee madda odeeffannooti. Sabquunnamtiin aarsaa gootonni Oromoo bilisummaa Oromoo baasan sabni akka qalbeeffatu gooti. Sabquunnamtiin gochaa diinnii fi gantuun diinaa cina hiriirte saaxil baafti. Sabquunnamtiin uummati qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ga'ee Oromtichi tokkoof Oromtittiin tokko qabdu itti agarsiifti. Sabquunnamtiin uummata odeeffannoo madaalamaa akka hin argatuuf dhamaati. Ga'een sabquunnamtii kanaa ol. Bara kana keessa immoo miidiyaan qabsoo sabni tokko bilisummaa isaatiif godhu keessaa utuunni ga'ee haaraa taphatuu argineerra. Warraaqsa biyyoota Arabaa dhugaa kanaaf nu mirkaneessu. Milkaa'ina warraaqsa Tuniiziyaa, Ijiptiif Liibiyaa yeroo ilaallu isaan kana hubanna. Baay'een sabi keenyaa fi bal'inii fi umriin qabsoo bilisummaa Oromoo gama tokkoon. Miidiyaan Oromoo immoo gama biraatiin wal bira qabnee yoo madaalleef tarii haala keessa jirru nutti agarsiisuu danda'a. Arra miidiyaan Oromoo fi baay'inni sabni Oromoo walitti hin dhufu. Arra miidiyaa Oromoof umriin qabsoo Oromoo waliin gitu. Arra miidiyaan keenyaaf hojiin bal'inaan fuula keenya dura jiru waliin argu. Qabsoo bilisummaa Oromoo milkaa'ina fiixaan ba'umsa odeeffannoo qulqullinni isaa kwaalitii isaa eeggate barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaadha. Akka lammiiwwan dirqamni seenaa irra jirutti erga biyya baanee biyya ormaatti kooluu gallee as gama ogummaa keenyaatiin amma humni nuuf eeyyame karaa itti saba keenya hafuura biyyaa quba qabdu irratti karaa itti odeeffannoo sirrii ta'e argatu irratti bakka bakka jiraannu hundumaatiin wal sassaabuudhaan
yeroo dheeraadhaaf qabsoo gochaa turre. Egaa wanti irratti qophaa'ame immoo as ba'uunsaa hin hafu. Gaazexaan Sayfana Balbaal guyyaa kana yeroo dheeraadhaaf hawwii guddaadhaan eeggachaa ture arra harka ulfaatee as baate. Jaallatamtoota ilmaan Oromoo gaazexaan Sayfana Balbaal guyyaa gootota Oromoo kana sababa godhachuudhaan guyyaa har'aa jalqabee karaa marsaa intarneetii tajaajila weebsaayitii fi weeb reediyoo yeroo jalqabu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Tajaajilli keenya gootota keenya lubbuun isaanii aarsaa godhanii fi yaadannoo akka ta'uuf dhiyeessineerra. Kaayyoon gootota keenyaa yoomiyyuu hin dagatamu. Oromiyaan ni bilisoomti. Galatooma. Akas malekami, tapos ulo bara.
Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kutaa tokkoffaarraa keessatti kabajaa guyyaa gootota keenya hawaasa Oromoo Las Vegas isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sirna kabajaa kanarratti qophiiwwan dhiyaatan keessaa walaloon dargaggoo Caalaatiin dhiyaate keessa keenya boojitee turte. Mee walaloo kana isinis akka caqastaniif isin affeerreerra. Gootawwan kaleessa haala yaadachuun naannoo haqabaannu waan ammatan qabu gootawwan kaleessa kana qabuu qabne sammuu keenya keessaa faarsi naan jedha goota faarsuun tokkumaa hin dheeressu gonkumaa gootawwan kaleessa warri biyyaaf dhaame kan biyya ofiif kennanii kan daddaa hin qabne tokkitti lubbuu ofii kan jijjiirraa hin qabne waamicha lammii isaanii warri gamtaan hawwaate bilisummaa falmachuuf warri qabsoof oblaate warri biyyaaf jedhee ofii biyyeete warri ofii dhaamee qabsoo asiin ga'e warri qabsoo haqaa isaaniin dararree warri lubbuu isaanii sabboonummaa ijaare icittiin wal dammaqsee mooraa diinaa caccabsee kan goota dammaqsee warra diinaatti malee kan qabsoo sabaatti gale lubbuu deebiin qabne sabaaf dabarsanii abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii warri ofii du'anii qabsoo jiraachisan lammii abdachiisuun kan diina naasisan seenaa awwaalamee warri lafaa kaasan aadaa tuffatame warri lafaa kaasan warri bilisummaa gatii lubbuu baasan meena caqasaa takka gooftaa faarsaa gooftaa koo filuu nafee daabee luleessuun baree taa'ee mukaa bulee mukaa naasaa bulee bookenna nyaachaa bulee bu'aan maraachaa bulee baala ciisicha godhee dhagaa boraatii godhee moofaa tarsaasee hodhee gad jedhee qiixxaa tolchee ol jedhee mimmaan cobsee kaayyoo koof jecha nobse tokko lama miti hunda yaameen fixuu kan fakkeeffannee kan galmee fadhiisnu kan fakkeeffannee kan galmee fadhiifnu meena caqasaa takka laman jedha angafaan gagutusuut asii gadin barreessa taaddasaa fi baaroo barrisuu fi gammadaa elamoo fi mul'is borisuu fi gadaa kan yaaddoon isaanii nutti dhiise madaa gaaddisaa fi berentoo daddafaa fi bilaal guutamaaf gammachiis booruu fi guutuu caalii jaalawwattan sabaa jaalawwattan qaqqilii qees guddinaa fi jiksaa abburuu fi goota babbaas guddataa fi hiddaa badhaasoo fi waltaasis alii garoo fi baatii hambisaa fi dayyaas babal'achaa jirti xuuriin keessan irras magarsaa fi baalchaa caccabsaa fi waggaarii nuraddiiniif qorkee murtaa fi marii nuduraa mul'attan hoggaa dhiyaa barii nujolaa mul'attan hoggaa dhiyaa barii irraanaa fi gochuu falmataa fi leenjisoo sulemaaniif aadaam annanoof beeksisaa goota biyyaaf kufee seenaatu leellisaa yohannisii fi raayyaa hundumaa fi laggasaa burqaa fi xaasoo hariiroo xaasoo fi jaallataa dhiigni keessan baannaan seenaan nu gaafata Solomoonii fi Daayyoo gabbisaa fi gurmeessaa kormee tolaa fi jaarraa hariiroo fi lammeessaa maatikuu fi abdiisaa turee fi yaadasaa warri diinaaf summii lola urjii keessaa kadir booruufaa caalaa caannee fi milkeessaa nadhii fi madheksaa libee fi urreessaa fayyisaa fi guulaa annisoo fi irreessaa nagaasaa fi maammoo hawaasii fi addeessaa akka biiftuu iftaan galmee seenaa keessaa diinni ajjechaatiin quufuu lubbuudhaan nama raasa ajjechaan walii lama wal caalaa nama aarsa duuti milkeessaa gadaa keessumaa kanii arraarsaa anaanaatu yaaraarsaa wayyaannee warra baarsaa namni itti aroorrisu kan keemmoonni guddisanii ajjechaa xinnaate moo kan rifeensa kee buqqisanii kanneenii fi kan biroo hedduutu turanii mana qabsoo keessaa kan nurraa kufanii seenaa dalaganii
lammaffaan nagarru deebi'anii dhufanii lammaffaan nagarru deebi'anii dhufanii qoonni barattootaa yommuu dagatamu seenaa qabsoo keessatti yommuu yaadatamu Finfinnee fi Hawaasa Baardaarii fi Maqalee Amboo fi Dambidolloo Jimmaa fi Nagallee Adaamaa fi Asallaa Haramaayaa fi Ciroo Naqamtee fi Roobee Gimbii fi Akkeen biroo bakka jiran maraa qabsoo walii kaasnu bakka jiran maraa qabsoo walii kaasnu Gaaffii saba isaanii gamtaan kan hangeessanii dabtaraa fi qalamaa kan diina raasanii wareegama qaalii aqaaf kan baasanii kabajaan jiraata ogguu seenaan isaanii kabajaan jiraata ogguu seenaan isaanii. Qabsoo diddaa garbummaa fincila dabalanii dargaggoo hedduu jira kan wareega baasanii dargaggoo hedduu jira kan wareega baasanii anaa nyaatu ya jagamaa kutattuu ilma badhaanee garaan kee kan diinaan naane. Guutuu biyyaa sosso'ee duuti kee koosaan taane bitaa mirga cee guduruu nooraa jaaree ceetaa yaajin maraaree alamaayyuu ilma garbaa qaxalee diinaan naane duuti kee du'a kee tokkotaaree faachii kee kaamna malee lama waan utaataaree deebitee nuukaataaree lama waan utaataaree deebitee nuukaataaree dachee bosona baalaa biyya durreen magaalaa durbee lammii koo waamaa akka aannanii addaamu amala warqi bulii maqaa awwaalaan oli bakka maal beeka maala wallaalaa goota allaattii tawwaalaa yaadachee biyya dhiiraa usumaan beekuun jooraa anin beeku yaa beektuu haadha murtasaa addoosaa haadha hirphasaa gaaddisaa dubbii korowwanii wayyoo yagichilleewwanii yoomiyyuu nu bu'aa garaanii nan naaree nan boba'ee dubbiinoo narra ba'ee akka ibidda xaaxessaa akka quufal baadhessaa akka gaafa gadaa keetii balbalaan si waamanii boroon si tasaasanii yaada dhabsiisa jedhu amma gaafa yerootti lammaffaan himatu yaagamsiisa jedhu karchallee mana biraa gubanneerra yaafiraa akkas faa jedhanii dhaamsa dhaammatanii gootawwan kaleessaa gaafa lubbuu ture hagaa wajjin turre bu'aa bayii qabsoo wajjin qaxxaamurree guyyaa bilisummaas wajjin qaxxaamurree guyyaa bilisummaas wajjin hawwaa turre guyyaa bilisummaas wajjin hawwaa turre. Qabsoo biyya keenya waliin kubnee kaana amandaa fi adoo waliin keessa yaana ba'aa wal agarree madoo ofii baanne caa wal ijaarree dhibee wal wallaanne akka haadha ilmoo toltuu walii yaanne waan hin dagatamne iddoo walii taane waan hin dagatamne iddoo walii taane caa muka hedduu waliin jala teenye sagantaa fuulduraa hedduu lafa keenye waliin nyaanne dhugne waliin saggaamne waliin baanee buune waliinis taphanne waliinis gammanne waliinis gaddine gaddaan liqinfamnaa waan taanus wallaalle aadaa du'aa taanaan qonnee olawwaalle aadaa du'aa taanaan qonnee olawwaalle gootawwan kaleessaa waa tokko dhaammatan wagguu lubbuun kennan dirqama raawwatan qabsaa'aan ni kufaa qabsoon itti fufaa wareegama qofaa bilisummaan dhufaa jaallannutti kumnee qabsoo itti fufaa bakki keenyan qaawween warri jirtan cufaa bakki keenyan qaawween warri jirtan cufaa nuun hin jalqabamne goonni biyyaaf fufuu nurraan tarkaanfadhaa qabsoon itti fufu nurraan tarkaanfadhaa qabsoon itti fufu bilisummaa sabaa akkas malee hin dhufu jecha wareegamaa jecha wareegamaa jecha wareegamaa jecha wareegamaa jaalawwan sun hin dhumtu eeyyee isaanillee kufanillee qabsoon haqaan kufu bilisummaa yookaan du'u yagaa murteeffannee daandicha qabannee murtii keenya goone egaa nuti dabarree bilisummaa caalaa lubbuun nu maraaree murtichan diiginaa isinis jabaadhaa bilisummaadhaan kabajii namummaa garbummaa diddaadha garbummaa diddaadha maddi gadaantummaa qabsoo bilisummaa hanga geessu galmaa faajii keenya kaasaa gumaa keenyas falmaa faajii keenya kaasaa gumaa keenyas falmaa gootawwan kaleessaa kan nutti dhaammatan hoogaa lubbuu kennanuu dirqama raawwatan warraaqtota dhugaa micciirraa gootummaa abukaatoo haqaa fakkii sabboonummaa jaallatamoon biyyaa fakkii oromummaa fayyaa galmee seenaa daawwitii tokkummaa isin hin dagatu oromoon gonkumaa isin hin dagatu oromoon gonkumaa seenaa keessan boonsaa yoomiyyuun moofa'uu yaalii isin hortan yoomiyyuun boora'u aqummaa hin danda'u dhiigaan barreeffame barabaraan ta'a seenaan galmeeffame barabaraan ta'a seenaan galmeeffame sabboontonni oromoo murni hawaasaa adda addaa cunqursaa mormanii gammoojjii fi baddaan kan sabaaf falmanii lola haala adda addaan hunda isaanii oromoonni yaadata gaddaan hunda isaanii oromoonni yaadata gaddaan kan akka Adam Jeeloo Alamuu Qixxeessaa
kan akka Adam Jeeloo, Alamuu Qixxeessaa, Jiraan Waaqoo Gootuu, Obbo Siisee Ibsaa, ni yaadata Oromoon qabsaa'ota ilmasaa, ni yaadata Oromoon qabsaa'ota ilmasaa. Wal fakkaatti turte hawwin isaanii tokkummaa kan jedhu dhaamsi isaan guddaa. Sirna bittaa halagaa mormanii hundi isaanii bilisummaa ture gaaffiin hunda isaanii jannataa kennuuf jenna lubbuu isaanii. Jannataa kennuuf jenna lubbuu isaanii. Gadaan gadaa bilisummaa Oromoon ni bilisoomte. Sawan, ilman ke, erre kam tel patan yami.